Hi everyone. Today I'm going to teach you how to answer job interview question for a cleaner. Kutaa irraa kana keessatti wanti ilaallu maali yoo jettani namta ka biyya alaa kana dhaqee yookiin biyya faranjii jedhan tana dhaqee interview godhaa jechuudha dura hojii fedhe seenuuf. Okay? Hojiin irratti xiyyeeffannu hojii qulqulleessummaa haa ta'u. Hojii qulqulleessummaadhaaf deemtee sababa afaa wallaaluutiif yeroo dura biyya san seentu. Okay? Gaafii isaan si gaafatan wallaalurraa yookiin immoo akka itti deebisan wallaalurraa hojuma salphaa silaa qulqulleessummaa kanaa yeroo dhabnu baay'inaan ni mul'ata yookiin ni dhageenya. Wantoonni akkanaa kun akka nu mudanneef kanarratti dalaguu barbaanna irraan tana. Okay? We learn everything through simple conversation. Okay? Kana kan barannus conversation yookiin haasawaa gabaabaa akkuma isaan achi nama gaafatanii san bifa gaafii fi deebiitiin yookiin immoo af gaafii jedhamu interview fakkeessine. Okay, kan isinii dhiyeessinu ta'a. Let's begin. Haa eegallume. Asirratti interviewer ka jedhu kuni nama interview nama godhu kursirra taa'u jira. Ati teessee gaafii isaan si gaafatan deebisuuf deemta jechuudha. So akkaataan inni itti eegalu akkana fakkaata. Hello, what's your name? My name is Hatik. Agartanii mi jalqaba irratti maallaqa akkam naan jedhe hello naan jedhe. Hello, what is your name? Maqaan kee eenyu naan jedhe. San booda maqaa eegana gaafate an maqaa kiyya deebisuun qaba jechuudha. My name is Hatik jedheetiin deebiseef maqaa kiyya itti hime jechuudha. San booda maal naan jedha. Where are you from? Where are you from? I'm from Ethiopia. Akkuma agartan eessarraa dhuftee siin jedhe jechuudha. Namni interview si godhu kuni intervieweriin yookiin immoo namni afaan namni gaafii si gaafatu kun hojii akka seentuuf. Okay? Gaafii si gaafatuuf achi taa'u kuni interviewer jedhama jenneemre. So eessarraa akka dhufte si gaafata jechuudha. San booda eessarraa akka dhufte itti himte jechuudha. Amma dhimma kana keessatti an Itoophiyaa irraa waan dhufeef I'm from Ethiopia jedheetiin deebisuu qaba jechuudha. I came from Ethiopia jennee if dheeressu irras I'm from Ethiopia an Itoophiyaa irraa jettee deebista jechuudha. Kan itti aanu maal la gaafatu malame. Why do you want this job? Why do you want this job? I want to work and help my family. I'm a hard-working person. So maal la gaafate? Kana na gaafate jechuudha. Why do you want this job? Jedhee na gaafate miti. Hojii kana maaliif barbaaddaa jedhe. Okay? Wanni isaan si gaafatan, wanni itti aansee isaan si gaafatan hojuma kanaayyuu maaliif barbaaddaadha. Okay? Yeroo takka afaanis beeknee maaliif akka barbaannu deebisuu dadhabnaa jechuudha. Maaliif hojii sanuu akka barbaannu. Okay? So deebisaan isaa akkam ta'e akkamiin deebiseef. I want to work and help my family. Hojjedhe maatii koo gargaaruun barbaadaa ka jedhu dura irratti ibsitaaf. Full stop. Dhumatee asirratti. San booda I'm hard working person. Ani nama hojiitti cimaati, hojiitti jabaadha. So kanaafin hojii kana hojjechuu barbaada ka jedhu deebistaafi jechuudha. Do you have experience in cleaning? Do you have experience in cleaning? Yes, I cleaned houses, offices, and classrooms before. So maal la gaafate asirratti do you have experience in cleaning work naan jedhe hojii qulqulleessummaa irratti asirratti experiencein hojii muuxannaadhaan beektani in cleaning qulqulleessummaa irratti. Okay? Cleaning work jechuun hojii qulqulleessummaa irratti muuxannaa qabdaa ka jedhu na gaafate jechuudha. So an maal deebiseef dura irratti yes ka jedhu deebistaaf. Eega yes jette booda muuxannaa qabdu himtaaf. I cleaned houses. Yaa manneen qulqulleessaan ture. Offices waajjiraalee qulqulleessuun ture. And classrooms before. Kana dura kutaalee barumsaatis kutaa barnootaa kan adda addaatis qulqulleessuun ture ka jedhu akkasitti deebisnaa jechuudha. Itti aansee maal na gaafachuu mala laata? Waliin ka ilaallu ta'a. What tools do you use for cleaning? What tools do you use for cleaning? I use broom, mop, bucket, and cleaning spray. Asirratti maal na gaafate? What tools do you use? Okay. What tools do you use for cleaning naan jedhe. Asirratti meeshaaleen ati fayyadamtu qulqulleessummaadhaaf maal faadhaa ka jedhu na gaafate. Okay? San booda maal deebseef?
I use a broom. Isa suuraa irratti agartan kana jechuudha. Afaan keenyaan haxooytu jennaan himi. San booda kana maal jennaan? Map. Map jennaani. So kunis isa suuraa irra agarru kana. Afaan keenyaan immoo maal akka ta'e koomentii jala naa kaa'a. Inni kun immoo bucket jedhama. Bucket jechuun baaldii isa jennuun kana jechuudha. Akka baaldii fakkaatu kana. And maaliin fayyadaman jedheeni cleaning spray. Wanta afuufan kana jechuudha. Okay, afuufaadha. Qulqulleessanii kana jechuudha. Okay, san booda maal na gaafatame? Can you walk in the morning or at night? Yes, I can work anytime, morning or night. Okay, so asirratti maal na gaafate? Maalin deebise? Can you work in the morning naan jedhe? Okay, can you work in the morning? Ati kan dandeessu jechuudha. Ganama moo, okay, morning jechuun ganama. At night moo halkanii jedhe. Kana hojjechuu dandeessu jedhe yeroo ana hojjechuu danda'u irraa na gaafate jechuudha. Kaaniin danda'uudhaa miti. Can you work in the morning ganama moo or at night halkan hojjechuu dandeessa ka jedhu na gaafate jechuudha. So applikantiin yookiin namni hojii kana galfachaa jiru anaa miti. Asirratti maalin jedhee deebiseef? Yes. Yes jedhee I can work anytime. Yeroo kamiyyuu hojjechuu nan danda'a. Morning or night ganamas ta'e galgala hojjechuu nan danda'a ka jedhu ibseef jechuudha. Gaafiin itti fufa. How do you work with other people? I respect others and like to work as a team. Asirratti hoo maal gaafatameetiin maal deebise? Maal na gaafate? How do you work with other people naan jedhe namoota biraatii wajjin akkamitti hojjetta gaafii jedhu kana si gaafatan. Yeroo takka takka akkamittiin hojjettaan kunu bitaasitti ta'a jechuudha. Akkitti hojjetan akkamigaa? Hojuma hojjettaa mire? Waan biraatii miti kana jechuun akkaataa itti hojjettu akkana itti deebisuu dandeessa. I respect others namoota hojii hojjettu ni kabajaa. Okay, namoota biraa in kabajaa jechuudha kan achi keessa hojjetan. Okay, and like to work as a team. Okay, akka gareetti hojjechuus nan jaaladhaa jedheen itti hime. Namas nin kabajaa akka gareettis gareedhaan hojjechuu yookiin garee san keessa ta'e hojjechuu nan jaaladhaa ka jedhu itti hime jechuudha. Why should we hire you? Why should we hire you? Because I'm honest, careful and always do my best. Asirratti hoo maal na gaafate? Why should we hire you jedhe. Why should we hire you? Hire jechuun qacaruudha. So maaliif si qacarraa siin jedha lafaa ka'eetu. Okay? Maaliif si qaxarraa jechuudha hojii kanaaf jedhee si gaafata. Maal jettee deebista gaafii akkanaatan? So asirrattis waan biraa jenneen deebisu kana. Because I'm honest. Sababni isaas ani nama amanamaadha. Careful, nama of eeggataadha. And always do my best. Yeroo hunda waan danda'u akka gaariitti hojjedha jechuudha. Waan hin hojjedhu sana if keessaa beetiin akka gaariitti nama hojjetu waan ta'eef kanaaf na qaxartu jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Waan hojii keessan natti tolee fi waan maallaqni bareedaa qabduu fi kana na haasoftu jechuudha. Clear? Good. Thank you for coming, Haddock. Thank you for coming, Haddock. Thank you very much. So asirratti interview waan xumuramee jiruuf namichi interview na godhu hojii kana na naquudhaaf thank you for coming. Thank you for coming naan jedha. Maqaa kiyya na yaamuudhaan thank you for coming Haddock naan jedhe. Dhufuu keetiif galatoomii naan jedhe maqaa kiyya yaame. So nama galatoomii siin jedhe thank you very much jettee deebisuus dandeessa jechuudha. Atilleen haalaan galatoomiin jechuu jirta jechuudha. So akkasitti gaa deemtee hojii teessee bilbila kee eeggatta jechuudha. Guyyaa kan si bilbilamee hottu hojii eegalisiin jedhan dhageessa jechuudha. I hope so. So amma al tokko conversation kana osoo ibsattiin kannine conversation qofa. Okay? Haasawa anaa fi namicha interview na godhu jidduutti adeemsifamu kallattiidhaan haa hordofnu. San booda gara xumuraa deebina. Hello, what is your name? My name is Haddock. Where are you from? I'm from Ethiopia. Why do you want this job? I want to work and help my family. I'm a hard-working person.
Do you have experience in cleaning? Yes, I cleaned houses, offices, and classrooms before. What tools do you use for cleaning? I use a broom, mop, bucket, and cleaning spray. Can you work in the morning or at night? Yes, I can work anytime, morning or night. How do you work with other people? I respect others and like to work as a team Why should we hire you? because I'm honest, careful, and always do my best. Thank you for coming, Hardik. Thank you very much. So, intervichi kana fakkaata jechuudha walumaa galatti. Isin amma kanarra dhaabbachuudhaan yeroo intervii takka gootan jechuu biyya alaa Kanaadaa, biyya feete Ameerikaas haa ta'u biyyuma feete jechuudha. Ingiliffaadhaan interviin tokko qulqulleessummaas maan taane, okay? Wantootuma fedheef yoo si gaafatan gaafileen isaanii kanneen irraa baay'een fagaatu. Deebisaan keetiin illee kanneen irraan fagaatu jechuudha. Wantoota kana fakkaatu si gaafatan taanaan wantootuma akkasii deebistaaf jechuudha. Qulqulleessumma irratti arraan tana kan hojjennedha. Kanarraa kana qulqulleessumma irratti hojjenne kutaa itti aanu immoo eegduu yookiin immoo gaardii waa eeguu irratti intervii isaan si godhanii fi deebii isaanii jennee qabannee kan dhufnu ta'a. Viidiyoo kana namoota biraatiif share gochuu akkasuma like gochuu fi haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Namoonni biraatis akka irraa fayyadamu gargaaraan isiniin jedha. Viidiyoo itti aanuun barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti. Have a fantastic time. Bye bye for now.